Bio Production. Bio Production. jiruun awwaalame jiruu du'aa oli tajireenyaa gadii keessa akka jiraatanii dirqama jechuudha. Amma uummanni maal jedha? Namni dilluu kun akkamitti gabrooma? Osoo gargaarsa illee dhabe, osoo waa takka illee dhabe akkamitti gabrooma? Yaanni jiru ni deema jechuudha bakka hundatti. Kana gaawwanni nu godhee karaa barnootaatiin duraanii sagantaan lafa kaa'amte jechuudha. Namni kuni akka hin baranne lammaddii qabeenya akka qabeenyaan hin guddanne sadaffaa garaa hawaasaatiin akkaataa inni kun hin guddanne sagantaan dheertuun ta'amata 50 ta'amata 100 waan lafa kaa'amteef jecha uummanni Awurooppaa akka biyya hunda waan gabroomsaa turaniif jecha akkaataatti nama gabroomsan akka gaarii waan beekaniif jecha yartee uummata Amaaraa mootota Amaaraa akka gaariitti yaada kennaniifi akka gaariitti mala kennaniifi akka gartee uummanni kun akka yaasilaa yaada isaaniitti abaditti gabroomu godhuudhaatti mala dhawaniifi malli sun duuba akka kofanii akka hin hafne uummanni Oromoodhaa harka qullaa lafaa ka'ee ka gargaarsa nam tokkorraa kun argatin kun oomisha irraan tana oomishna kana haala adda jijjiirama irraan tana gartee argame kanallee akka dhalatu godhan. Hordoftoota keenya egaa yoo kan dhaggeeffattan taate qorfii dhiyeenya kana guyyaa lama wal faana isinii dhiyeessaa turretti haasoo obbo Jaarraa Abbaa Gadaa durataa adda bilisummaa Islaama Oromiyaatii waliin goone akkaataa gabroonfamuu uummanni Oromoo miliik lammaffaatiin irra gahaa ture nu haasawanii ture egaa. Arraan kanas obbo Jaarraa Abbaa Gadaa durataa'aan adda Islaama bilisummaa Oromiyaa jechuun IFLO'dha haasoo isaanii itti fufan. Mee jalqaba irratti Badrigaa fi dhiyeessaa fi isaaniifin karaa galakkisa. Sirni gadaa sun Oromoo dura saamamee Oromoonni gabroonfaman keessumattuu sirna Haayila Sillaasee keessatti mee namoonni tokko tokko kan sirna kana bira darbuudhaaf cunqurfama irra kana dura dhaabbatanii kan wareegamanii tokko tokko kan yaadatamee gabaabdutti qabsoo haalaatti malakkaa deemsisaa turte naa ibsitan. Osoon deebisaa kana deebisuuf jibbaatan goone uummanni Oromoo zamana dheeraa kana waan calji'eetuma gartee gabrummaan fudhanna jechuudha. Bara 1990tti karaa bahaatiin Poortugaal dhufee Oromiyaa qabate hanga magaalaa Laangeetti qabate. Kanarraa uummanni Oromoo hoogganaa Buuba Abraamootiin Amaarsaa Poortugaal kana lola 17 loluudhaan dhawaniif irraa baasan jechuudha. Lola 17ffaarra lolli booda bisidiima bakka jedhaniif gaara ilaallam jiddutti lola guyyaa tokkootti lola godhame keessatti nama 4,150 Poortugaal irraa ajjeesanii karaa barbaraatiin baqatee akka deemu godhan. Guyyaa sanii karaa kanaan hin deebine jechuudha. Itti aanee uummanni Oromoo itti aansee mallee Ahmad Ibrahim kan jedhan Ahmad Ibrahim Attaan Horoo kan jedhaniin hoogganamuudhaan Amaaraa firraa biyya firraa baasuu danda'an jechuudha. Itti aanee mallee uummanni Oromoodhaa akkasumatti lola godheen Amiir Nuuri kan jedhamuun firraa deebisan. San boodaan ammallee biyya Walloo keessatti yeroo dheertuu lolli godhamee osoo guyya tokkollee gadi godhatanii hin bulin akka gaariitti gaafirraa deebisuu turan. Hatti aanu lola Walloo kana hedduutti lola hedduu godhame. Kanaas Shawaa keessatti lolli ni godhame. Lola adda addaa ka abbichuu ka jiillee lola jiillee kan taariikha keessatti hin irraanfatamne hedduu lolli godhame. Ichi aantee mallee eega gartee amata 1940
saddeetitti booketti lolli jalqabame akka gaariitti gaa uummanni ijaaree lola kaasee firraa dhorkutti tattaaffii gurguddaa godhan. Lolli kunis duuba tooftaa adda addaatiin akka fiinxan baane godhame jechuudha. Gara kaaniin ammallee lolli godhame kabiraa bursuq yookiin gursum keessatti godhame kunillee duuba amaarsa amaaraa firraa deebisanii naannoo isaanii bilisoomsanii laakiin ammallee tooftuma adda addaatiin lolli sunillee akka qabbanaa'u godhame. Sanboodaan bara 1963tti lolli biyya Baaleetti lolli gartee uummataa godhamee hanga 63 irraa qabanii hanga 69 akka lakkoofsa farin 69tti kutaa Baalee hunda gaa bilisoomsuu danda'an. Haa ta'u gaafataniis gaa gargaarsi dhabeelame waan hin jirreef jecha lolli sunis osoo gartee galii kaayameef salfiin tan baasin maqofa dhanuu gartee haa lolanii lolli sunis amaaruma gartee firraa handachii isaanii bilisoomsuudhaaf waan yaada qabaniif jecha lolli sunis akka gartee gargaarsa dhabuu fi waan siyaasaa adda addaatiin cabuu danda'a. Ilma gargaarsa lolli sun jabaatuu keessa wanni argame gargaarsi gartee amaarummaa gargaarsa barbaade akkuma gaafa walloosan gaafa wallooti sagguu dadhabee gartee biyyi walloo sun bilisoomte booda ingilizitti ergatanii rophilaan ingiliz adamirraa bararee akka dha'u godhan jechuudha. Uummata gartee waan rophilaan firraa dha'uu hin qabne gandaa fi bakka loon illee malkaa'aa kan hunda xayyuuraan ingiliz dha'uudhaan amaaraaf gargaarsa guddaa kennee akkasitti gaa warra wallootis cabuu danda'e jechuudha. Warqabaalee immoo akkasumatti Israa'ilii fi ingilizirraa gargaarsi dhufee muhandisoonni meeqaatan karaa haaraa baasuudhaan lola sun lola sana gartee akkaataa itti cabsan amaarri dhibbaata guddaa godhe gara kaaniin ammallee lolli isaanii suni waan gargaarsa walitti dhaabbatu hin argatin jecha ni sallaa'e haala kanatti amma yoo fudhannee namoota tokko akka Sheekh Bashiir Hawalloo Sheekh Xalahaa hedduu qaabsoo godhan jechuudha. Yommuu gartee shaawatti as dhufnillee Taaddasa Birruun gaafa gartee 62 irraa jalqabee mangistiin amaaraatiif ajajaa poolisaa waan tureef jecha amaarileen isa kana gartee eenyummaa isaa waan hin beekneef jecha Akililu Habtawardiin marihateeni aboo uummanni gaallaa kun yuunivarsiitii keessa guutanii militeerii keessa guutanii haa dhuunfatamanii quxuxxiriin haa godhamtu wagguu jeen qalbiin isaa garagaltee achii duuba gabee uummata Oromootiin duuba haala kanaan ani gartee waan hojjedhu sedaan uummanni yaa gartee wajjin obbolummaadhaan akka hojii dalaynuu miti innama nama ganuu kiyaanaa guddoo deema ani hanganaan dhagee tabiraa tajaajilatan irra dalagamu Oromoo irra dalagamtu wanni hicittiidhaa meeqaatamtu jira yaada jiruun dalagaa irraa bahee mahabara maccaatuu lamaa kanatti gaa akka inni mahabarri kun ijaaramee fuuldura deemu gaa gargaarsa guddaa godhe jechuudha. Asirratti gaa gargaarsa godhanii amaaratti illee waraqaa katamanii maccaatuu lamaa mahabara haa dhaabbannu ማህበር አማራ የሳይንት አማራ የትግሬ ማህበር የአማራ ማህበር የጎንደር ማህበር የጎጃም ማህበር የአዲስ አበባ ከይሳ ጃርመኒ ወልደኒ አዳዳ ጅረኒ ኦሮሞን ሳጎደቱ ጀኒ ኃይለሥላሴኒ ድቢ ተነዲቱ ዘደበ ወራበጁ ዘደበ ሃጎደሙ ጀ ባቱ መተከቲ እስነምኒ ሚሊዮኑ ተኮፍ ከተፈ ጋመል ደኸና ከተ ባቱን አድረ ባረገት ፍደ ኢተሰን ለዱ በጋ ቀበኒ አመሰደ ሲደኒ ከኤ ዱባ ቢአቻባራ ፎደኒ አንገ ሆኖ ጋለምሶት ሂዳቱሬ jijjiirama dhufetti inni illee si dhaabahuu danda'e ammallee jijjiiramni sunillee numaan finnee fi waa takka illee goonee fi uummanni tokko gaafas gaa uummanni gartee dargii wajji jiru isa kanatti dhufanii yaa obboleessa keenya kophaa gartee ati yaabilisa hin baatu namni ati bilisa baaftu numa faadha mee koottuuti dargii kana duubatti dubbadhu amansiisi jedhanii gaaga'amarra akka bu'u godhan jechuudha. Asii ka'ee gaagwaa Addis Ababaa dhaqee dargii argu dargiin numaatu ati ooftu Itoophiyaarra yaada Itoophiyaarra ala jechaadhaan inuma yaadatti garagalchanii achirraa ka'ee duuba firraa gaaraan seenaa ogwaaju waan uummanni Oromootis akka gaariis dammaqan qabaanneef jecha jaarmaniinis waan hin jirreef jecha jaarmanii mallee naga'eeduun amaaraa akkan jabdu waan turteef jecha taan Israa'elitti barattee taan Awurooppaa barattee taan Ameerikaa barattee akkasitti khiyaanaa yookiin ganiinsaan namoota Oromoodhaa kan dammaqan qabne kana itti erganii akkasitti gaa akka gartee dingatatti dagutti dhawamu godhanii isanillee qabanii gaa ajjeesanii saayibbansaa wajjin ajjeesan jechuudha. Namni kun duuba har'aan tana wanni inni kun wareeginsisaa suni
fakkii ta'a jechuudha. Maaliif uummanni Oromoo kun dillii urjii firra guuranii gartee laalachuu dhabanii duuba maqaa Oromoo kanallee gartee wareeguu dhabuudhaan arraan tana haalarra jirru kana keessatti akka jiraannu dirqamne barnoonni isaanii bu'aa Oromoof hin finne ammoo Taaddasa Birruun waan fedhe haa ta'u Jeneraal Taaddasa Birruun uummata Oromoo keessaa bakka gaariidha bakka hin irraanfatamne qaba jechuudha. Gara kaaniin ammallee wanni ittiin deebi'a lola Oromooti baalee boodan ammaas uummanni Oromoodhaa kuni walitti dhufeeti wal mari'ate jechuudha. Maal godhuu qabna yaada jiruun wal mari'ate. Harar kana keessatti anillee keessaan jira namni walitti dhufnee dhiirooga haala addunyaan nu Afrikaan bilisoomte Sumaalilleen kun gaafatan dhiyootana bilisoomte naannoon tanya hundi bilisoomte nuti immoo akkamitti waan biraa dhabiitinumaa afaanuma keenyaa hanga gartee nurra balleeysanii afaan Amaaraa malee takkaa'u afaanuma naannoo keessa jirru barachuu malee afaan keenya akka waan afaan gartee sablataa afaan nama xiqqeessutti waan amanuu turreef jecha duuba akkasii waan teenye walitti dhufnee duuba dhiirooma akka afaan kana kam goona jechaadhaan wal mari'anne gaafni sun 1962 nama 52 nuti walitti dhufnee duuba magaaluma daree keessatti maal godhuu qabna afaan kana maaltu xiqqeesse moo Amaaraatu akka xiqqaatu godhe moo nuhi yaadni jiru kirkirii walitti haasawa goone eegas boodaan nuu xiqqeessee namni tokkollee nu irraan gaafatama nuu xiqqeesse duuba eega nuti xiqqeessin akkamitti jiraachifna afaan kana yaadni jiru nuti duuba wal mari'annee akkasitti mee waan agarsiisa haa goonu waan akka tiyaatirii goone aadaa teenya agarsiifnu jenne amata 1962tti mana sinimaa Haji Bombaatti ummata afeerree duuba nu qofaa miti wanni ijoolleen islaamaa tagaafa san barattu ayyaana Arafaa ayyaana ammallee Iida Arafaatiif Iida Soomanaa walitti dhufnee Nabi Mawlidillee walitti dhufnee waan kabajuu turreef jecha arraan tana duuba guyyaa san nutiis gara keenyaan baratoota islaamaa irraa tokko waan turreef jecha namni nu 52 gaafa san mana barumsaa keessa turre sekondarii fi elementarii fi jammaarii keessa turre tiyaatirii nuti yookiin agarsiisni nuti goone suni haalaan duuba gartee uummanni illee harkees ni gammade nuti illee duraan qaanfachaa dhayne hoggaa uummanni nu mirqaanee duuba anumaa gizee hunda nu godhaa jedhanii lallabanii harka nu dhawan akkasiin mirqaannee gara gallee gaawanii itti walii gallee afaan kanaan malee akka hin dubbanne mana qaraatiitti haa taatu akkasumatti malee bakka sinimaa haa ta'u bakka kubbaa taphatu haa taatu hoteela keessatti haa taatu bakka fuudhaa heerumaatti haa taatu nuti waan ta'eef afaan kana bareechinee dubbannee boonsisuudha qabna yaada juungaa walii gallee yaada san gaa hojiirra oolchine yoo namni Oromoo lama ka wajji deemu afaan kanaan dubbachuu baate hoo haa qeeqnu haa gorsinu yoo gorsa san fudhate duuba tarkaanfii biraa tagartee isa kana akka afaan kana kabaju godhu akka kabaju akka godhu dirqitu haatti fudhannu yaada juuna murtii goone gara kaaniin ammallee wanni biraa sanatti murtii gaafatan fudhanne nama Oromoo kabarnoota jecha biyya baadiyyaati katamaa dhufee hariira hin qabne hawaasa akka keeshaa hin qabne magaalaa tana keessatti bakka buluus hin qabu dhibdee guddaatu isa kana fuuleessa dhibdee tana akkamitti irraa hiina yaada juun mana tokko gartee hashaayii tokko kan magaalaa Harargee tana ture isa san duuba maallaqa qarshii 5 walii buune hoteela san bal'ifnee san boodaan namni duuba alaa dhufe namicha hoteela san keessa dalagee eega bayyanatee biyya bare booda dalagaa biraa seenee akka dalagaa san keessatti guyyaa dalagee halkan qara'u takkaahuu halkan dalagee guyyaa akka qara'u haa goonu jenne kanatti walii galle tabira ammallee uummanni keenya bakka poolisaa sanatti miidhamee jira maal godhuuf dandeenya mana firdi beetitti dararamee jira afaan Amaaraan beekanii afaan Amaaraa maallaqaan bitanii simaa baluu godhatanii maallaqa bitanii hin qabanii maal godhuu qabna nuti duuba kaanee dalagaa tana keessa seennee takka poolisa ta'uudhaan takka agartee akkasumatti daanyaallee ta'u takka xabaqaa ta'uun haa gargaaru yaada juungaa wal dura qabachuu turre jechuudha yaada kana hunda hogaa namni tokko agartee gaafa sani waan nuti goggoonu kana arku hedduu gammadee gargaarsallee nu godhuu ture isiin sun ammoo sadarkaa polotikaa addatti jijjiiramuudhatti gaafatan turte warri gaafatan wajjin ture amma maqaallee tokko malee uliigala isaanii hin beeku bakka jiranillee hin beeku akkasitti gaa mirqaan akkanaatiin fakkeenyaaf dhalaa takka qoraan gurgurtu yogguu mana qaraatii deemnu hammarree isaa fiddeeti karaa dheeraa gurgurtee jechuudha karaa dheeraa kana gurgurtee wanni isiin argattullee waan karaa sanii miti wama isiin gartee wayii bitattee galtuunis hin gayu biyyee diimtuu tana kintaala fuuteeti magaalaa dheeree fiduutti karatti bira kunna nama kana 100 meeqaatam karaa bira kunna wanni isiin itti gurgurtu qarshii takkaa fi nusa
Sani sana guulaalle sadhiiroo akkamitti nama kana gartee jireenyi isaanii jijjiiramuu danda'a yaada jiruun gartee hiraaramuu turre wanni agarru hundinuu waan qalbii nama cabsaati waan gartee nama iftuffachiisaati waan gartee duuba nama aarsu turte sanii jecha gaa sossooni goone suni wal gahiin nuti goone suni hedduu gartee gargaarsa guddaa nu taate afaan Oromoo illee gaafat mana barumsaa keessatti illee dubbachuu turre duraan ni sodaanna ni qaanfanna gara kaaniin immoo yaada tokko tokko gartee yaaduu turre. Sanirraa gaa ani biyya takkaan dhaqee biyya gartee asaboo hojjannu kun dhaqu achirratti wanni takka nama mul'ate nama ammallee bocarcariin dhaqee habroon dhaqee ziyaaraan dhaqee kun ammallee biyya Arusii kana Finqillee fi Maanyaa deebi gololchaa fi Caancoo kana dhaqee uummata shiftaa hedduun arge jechuudha. Shiftaan kun lama tokko hawaa takka illee nama kana galafee qabeenya isaa irraa fudhatu tokko nama uummanni hin tuyne kan inni uummata hin tuyne kanuma gartee roorroo ofirraa deebisu garree san namni kun osoo polotikaa beekee osoo siyaasaa beekee ka'ee yaada isaa kana kan gartee ifumarraa amaara eeguu kanarraa gara gartee bilisummaa fa'aatti osoo jijjiirame haalaan gaariidha. Gabrummaa gurraatti gabrummaa hadhoytu gartee nuti abbuuqqachaa jirru tana keessaa filaanii baanaa yaadna jiruun yaada kiyya jijjiiree ani barnoota kiyya dhaabee ka'ee gartee hurruma seenuun dirqame achiin biyya Baalee dhaqee guun Baalee dhaqullee nama hedduun arkee nama gartee Sumaalee irraa qawwee hidhate kunilleen gartee wanni jaarmayaa fi waa hedduu barbaaddi isaan kana wajjin turee asii ka'ee biyya Sumaalee dhaqee biyya Sumaalee guun dhaqellee namoota Oromoo hedduun arkee isaan kanallee ammallee waa takka illee wanni sosohaa godhamaa hin jiru dammayni isaaniitis waa takka illee gartee damma gartee uummata Oromootii gartee bilisummaa isaanii karaatti bahan gargaaru hin turre achirratti gaa wal qunnamnee uummata illee haala biyya ibsu ofiin isaanillee mallee akka kaanii gartee qaabsoo tanirraa qooda fudhatan gargaarre akkasitti osoo jirru gaa biyya Sumaalee keessatti dhibbeen inqilaaba yookiin mangistii garagalchuun dhuftee Ziyaad Barree qabate Ziyaad Barree hoggaa qabatee uummata nuufi Amaara nuufi Itoophiyaa hedduu dhibdee jirtu karaa nagaatiin hiikkanna yaada jiruun gaa hacuuccaan irra godhamte achirraa biyya alaatti baazaboortii malatti biyya Sumaalee duraanis ni seenne baazaboortuu malee ammallee dhokaataan biyya alaatti baanee akkasii gargaarsa arkanne saniin gaa wal bakka sadii wal hirre jechuudha biyya alaatti nuti harki tokko namni 36 biyya seenu ana hooggana kiyyaan akka biyya seenan namni 12 ammaas adan irratti nu kana eeganii dhibbee nu mudatu waan akka nuti taanu hundaa'u eeganii dhagayanii nu biyya seennee hojii jalqabuu keenyallee caqasanii yoo haratti osoo biyya seeniin hanqannellee caqasanii eegas boodaan yoo nuti gartee bakka deemnuuf hanqanne jarri 12 kana Hassan Umar kan jedhamu elemoon beelemoo qilxuuti jechaan beekame nama wajjin jiru fudhatee achiin mi'a fuudhee biyya seenuudhatti jibbaatamtilleen halaxatti biyya Sumaaleetti meeshaa buufne halkan sa'a 8 buufne yookiin dogoggoratti buufne mangastiin Sumaaleelleen nu kana gartee waraanaan nu karatta soonu yaanu nu marsanii nu qabanii akka mana hidhaa seenu nu godhan saniif duba amata 5 fi bultii 12 hidhamne gariin keenya amata 5 fi baatii 3 hidhamne gariin keenya amata 3 fi amata 5 fi baatii 6 hidhamne eega hidhaa baane ammallee haala jijjiirames waan dhabneef jecha namni bilisummaa deemu waan loluun hin dhabu namni gartee duuba lolu waan loluun hin dhabu jecha yaada jiru waan qalbii keessaa qabnuuf jecha harka duwwaa biyya seennee iddoon itti hidhaa jirru san elama faanii ammallee achiin karaa asabiin biyya seenuu dandeenyanii mi'a gartee gaafa duraa nuti alaa qabnu san fuudhaniiti gaawwannate maali kutaa awraajaa carcar bakka jedhamu amma awraajaa habroo jedhani ammaan tana waradaa gubbaa qorichaa gaara Sheekh Hussein bakka jedhamti mi'a isaanii buufatanii achitti gaa Oromoo jecha namni gartee sirna bifa haaraatti seenaa Oromoo keessatti bifa haaraatti namni mul'isee namni akka beekamu maqaan Oromoo kun akka beekamu godhee karasaa maqaa kanaan dhahe osoo Oromoon bakka hundaa loltu osuma kutaa takkaa lolan dhiifne Oromoon bakka iyyuu loltu laakiin maqaa Oromoo kawalii galaa jalatti namni rasaasa dhukkaase nama elemoo jaan kana baatii Meey bultii 18 amata 1973 elemoo qilxuudhaa gara rasaasa gubbaa qorichaa keessatti dhabe achirraa ka'ee ammaas lafti sun rakkoodha lafa bal'ootti haa gartee godaannu yaada jiruun ka'ee biyya wanni dhaquudhaan maal janiin biyya godinaa Daaroo Labuu dhaqanii achitti lafa qoratanii nama 50 duuba dammayfatanii
mi'a hidhachiisuuf osoo gara Hawaash deeman bakka takka bakka xirroo jedhamtu tani daara Abaadoorii tan isiinuu Konyaa yookiin Awuraajjaa yookiin Konyaa Habroo keessatti argamtutti Amaaraa fi uummanni waraanni gartee Oromoo ka gaafa san Elemoon hoogganu walitti dhufanii achitti gaa waldhahinsi guddaan bu'ee gara uummata gara keenyarraa namni 4 waggaa shahiida ta'u gara Amaaraarraa nama 100 ol akka ni odeeffama. Akkasitti gaa guyyaa sanii maqaan Oromoo amata 1974tti baqaqee akka hamatti duuba gartee gaafa san Hayileelleen uummanni Hayila Sillaaseelleen bu'ee waan jiruuf jecha uummanni Oromoolleen gaafa san damma inni bakka juga gartee hirribaa ka'ee gurraan gartee waa hunda faana deemee waan caqasuu tureef jecha uummanni Oromoo gammachuun guddoon itti dhagaamtee warri barate keessaa gartee daaddaan warri barnoota keessa jiru hundinuu yaadni isaanii gara Oromoo akka deebi'u godhame. Akkasitti gaa mirqaanni guddaan bu'ee gammachuun guddoon buutee ammoo nuti wanni goonu hin jirtu sablanne xiqqaanne kaanee duuba gaa bilisummaa teenya haa barbaannu yaada jiruun gaa ka'anii. Hordoftoota keenya haasofni obbo Jaarraa Abbaa Gadaa durataa adda bilisummaa Islaama Oromiyaatii waliin goone hin raawwanneeti itti fufasaa takkaayis horfii itti aantu kuffaa keenya kan taraa olii keessatti hanga isin dhiyaannuun nageetti nu jiraadhaa isin jenna.
Ito, ida da kaol tembur tu.